Hayyena kam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota eebbisaatee kun eebbisaatee waa'ee teknoolojii hackingii simbiraan ga'uudha. Viidiyoo sun hojjetin walitti fufinsaan simbira ga'u dhiisuu isaatiif dhiifama isin gaafachaa. Har'amoo viidiyoo addaa ta'een deebinee jirra. Innis iimeelii keenya fayyadamuudhaan footoo yookiin viidiyoo barbaanne storage keenya yoo bakka nu jalaa qabate storage bilbila keenya irratti akkamitiin backup yookiin copy gochuu akka dandeenyudha. Innis photos app jedhamu fayyadamne bilbila keenya irraa storage yoo jalaa bakka baay'ee qabate haala salphaatiin storage keenya free gochuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti app photos kan jedhu kana yoo hin qabaaten download Play Store irraa godhachuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee garuu bilbiloota baay'ee jira jechuudha. Ittiansi bilbila photos app jedhu kanarra ni cuqaasna. Sanii booda haala kanaan nu dhufa. Kanaan dura yoo itti fayyadamtan irratti photos kan jedhu kuni keessin photos videos ni agarsiisa jechuudha. Garuu backup ta'e hin jiru yookiin copy ta'e hin jiru. Spacing keenya akkasuma qabamee jira jechuudha. Kana irraa kaasuu fi mallattoo bakka emailii keenya jiru profile irratti ni cuqaasna jechuudha. Akkuma argaa jirtan bakka profile jedhu kana irratti jechuudha. Naannoo kana bakka jiru jedhee jira kan kiyya ni cuqaasna profile keenya irratti jechuudha. Sanii booda haala kanaan nu fida. Anamma sababa emailii kanaan itti fayyadamnee fi account storage 0 dha. Waan tokko backup ta'e hin jiru yookiin copy ta'e hin jiru jechuudha emailii kana irratti. Kanaafuu emailii kana irratti copy akka inni ta'u sababa barbaaduu fi akka backup jedhu kana irratti yeroo backup ta'u wifi dhaan ta'uu qaba jechuudha. Data fayyadamuun qabdanii sababni isaa videos ta'uu danda'a, photos ta'uu danda'a, faayila gurguddaa data keessan sababa sinjalaa fixuu danda'uudhaaf jechuudha. Bakka backup jedhu kana irratti ni cuqaasna. Sanii booda haala kanaan ni dhufa jechuudha. Erga dhufee booda bakka mallattoo settingii kana irratti ni cuqaasna jechuudha. On gochuudhaaf jechuudha. Data yoo fayyadamuu barbaadan use data gotu wifi sababa fayyadamuu barbaaduu fi wifi bakka jedhutti. Yeroo baay'ee akka istiin taa cufaa ta'ee taa bakka asirratti argitan kana oniif ofii kan jedhamudha. Kuni asirratti ni cuqaastu jechuudha. Emailii lama yoo qabaatan isin filachiisa. Kan kiyya eebbisaatee kan jedhuun sabatee fi eebbisaatee filadhee jira. Haala kanaan onii ta'ee jira jechuudha. Amma yeroo kana yeroo ani wifi fayyadamu ofii isaatiin backup wantooti faayilii bilbila kiyya irra jiran videos ta'e photos faayilii garaagaraa asirratti amma hanga GB 15 jechuudha. Hanga GB 15tti backup ta'a jechuudha. Asirratti akka argaa jirtan hanga GB 15tti kan isin backup gochuu dandeessan jechuudha. Sanii booda asirra sababa jiruu fi bilbila keessan space akka hin qabannee fi delete gochuu yookiin balleessuu dandeessu jechuudha. Sababni isaa asirratti sa'aatii barbaadanitti asirra photos app jedhu kanarraa argachuu dandeessu. Yoo bilbilli keessan badeeyyuu faayilii isin asirratti copy gootan yookiin backup gootan kun hin badu jechuudha. Sababni isaa emailii keessan irratti ta'u copy ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaan bilbila keessan irraa photoon namoonni baay'een photos sababa barbaadan photoon keessan backup gochuu dandeessu. Kan hin barbaanne immoo keessaa balleessuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan backup goone bilbila keenya irraa yoo bades haala salphaatiin deebisuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyadeera taanaan like, subscribe gochuu hin dagatinaa, share waliif godhaa. Gaaffii fi yaada yoo qabaatan comment irratti nuuf barreessaa. Eebbisaatee Telegram fi Facebookidhaan pagein channelin sababa jiruuf subscribe gochuudhaan wantoota achirra barreeffaman wantoota adda addaa teknoolojii wal qabatee gadhiifaman hordofaa share waliif godhaa jenna.
galatoomaa.